jiraataa inni bara baraa hunda danda'a. Amalummaa isaatiin du'a kan hin qabne, mootummaa isaatiin jijjiirraa kan hin qabne, Waaqni abboota keenyaa kan Abrahaam, kan Yisaaq, kan Yaaqoob teessoo isaa isa samii gubbaa irratti afaan ergamootaatiin qulqulluu 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 jedhee akkasumas immoo ejjennoo miila isaa kan ta'e dachee gubbaa irratti ijoollee Addaam isaa xixiqqoodhaan bahaa hamma dhihaa kaabaa hamma kibbaa maqaan Waaqa keenyaa kan ulfaatee fi kan galatoomii nuuf haa ta'u. Akkasumas haati jireenya kan nuuf kennite, diina jireenyaa kan nuuf kennisiiste, masoomni isheen warqii addunyaan tun osoo hin uumamin duratti, Addaam osoo hin balleessin duratti immoo abbaa keessatti kan yaadamaa turte. Abaarsa ijoollee Addaam irraa daddarbu, abaarsa lubbuu, abaarsi foonii kan ishee hin tuqne, raajonni fakkeenya garaa garaatiin fakkeessaa kan turan, duuka bu'oonni kunoo ishee kana haati Waaqayyoo kan jedhan, kan isheedhaan tajaajilan, haati qulqullootaa, obboleettiin ergamootaa, Gooftaa keenya nuuf deessee kan qoricha futee nuuf kennite, haati teenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin uumaadhaa gaditti kabajni ishii uumamoota jiran hundaa olitti kan ulfaatte fi kan galatoomne nuuf haa taatu. Yeroo hundaa ilmaan namaa gargaarsaaf, eegumsaaf kan uumaman ergamoonni qulqulloonni Waaqayyo biraatii siraachoo jecha isa dhugaa ilma namaatiif kan dubbatan, namarraa immoo kadhannaa fuudhanii Gooftaa fuulduratti kan dhiyeessan ergamoonni maqaan isaanii kan ulfaatee fi kan galatoomne nuuf haa ta'u. Jireenya isaanii isa mijataa, bultii isaanii isa ho'an, nyaannuu, dhugnuu, uffannu jedhanii kan hundaan gatanii bahanii, dhagaadhaan boraafatanii, rifeensan arraabanii, sagalee bineensotaa danda'a, qormaata seenaxanaatiin danda'atii. Iddoo homtuu hin jirre midra badaarra kan jiraatan abbootii qulqulloonni baataawiyaan maqaan isaanii kabaja isaaniitti kan ulfaatanii fi kan galatooman nuuf haa ta'anii. Addunyaa kanaan jibbanii fuunuun heerumnu jedhanii Kiristoosin filatanii kabaja ofiitiif osoo hin dhiphatin kabaja Kiristoosiif jedhanii morma isaanii dabarsanii dhiiga isaanii kan lolaasan, lafee isaanii kan caccabsan, jaalala Waaqayyoof qabu jecha lubbuu isaanii dabarsanii kan kennan wareegamtoonni akka kabaja isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'u. Waaqayyoon tokko lamaa ol ta'ati. Maqaa kootiin gaafa walitti qabamtan ani gidduu keessanitti argamee jecha sagalee koo isa jiraataa isa bara baraa sanin soora kan jedhe. Har'aan kana maqaa Kiristoosiin maqaa Waaqa isa jiraatatiin walitti qabamnee jirra. Gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu akka nu gorsu kanatti muyyamaa fi jaalala Kiristoos haa ta'u. Raajotaan jiitii isa dhokataa bifa abjuutiin famtiitiin kan itti ibseef duuka bu'ootaan hafuura qulqulluu Pharakiltoosiin buusee fi jecha sagalee isaa jiitii isaa isa dhokataa kan isaan itti hime kan isaan gorsee Waaqni abboota keenyaa nuufis Waaqa keenyaa nuyinis gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu
akka nu gorsu akka nutti himu iyyamaa fi jaalala Kiristoos nuuf haa ta'u. Amiin. Yeroo jecha sagalee isaa isa jiraataa bara baraa kana waliin barannu walitti himnu waliin haasofnu wal gorsinu diinni keenya inni jalqabaa Addaamin kan gannatiidhaa baase Yohaanin kan dogongorsiise har'allee dachee kanatti ilmaan namaatiin kan dogongorsiisaa jiru gidduu keenyatti sanyii isa qamadii qulqulluu irratti maasaa isa Waaqayyoon qopheeffate irratti girdaada isaa kan facaasanii Waaqni abbaa keenya Waaqni ilmaa Waaqni hafuura qulqulluu gidduu keenyatti argamee duuba keenya fuuldura keenya akka nu barsiisu akka nu gorsu akka nu eebbisu iyyamaa fi jaalala isaa yaada. Ani waan dubbadhu afaan koof qoqa konaaf eebbise isin immoo waggaa dhaggeeffattan maasaa laphee keessanii Waaqayyoon jecha sagalee isaatiif mijeessee qulqulleessee akka nuuf kennu akka isiniif kennu iyyamaa fi jaalala Waaqa keenya nuuf haa ta'u. ቃሉን ስንማር እግዚአብሔር አምላካችን ለኔ ተናጋሪ አንደበት ለእናንተ ደግሞ ሰሚ ዝነልቦናን ሁላችን ይከፍትልን። አሜን። እንግዲህ የንስሐ አባትና የንስሐ ልጆች ድርሻ በሚል ርዕስ ስለ ንስሐ በተከታታይ ስንማር ቆይተናል። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት በተማርነው ወይ ደግሞ ባለፈው የትምህርት መርሃ ግብራችን ላይ ባየነው ትምህርታችን ርዕስ የነበረ አራቱ ኃጢአት የመናዘዝ ደረጃዎች በሚለው ውስጥ ቤተክርስቲያን ትምህርት ኃጢአት መናዘዝ በአፈጻጸም ደረጃ በአራት እንደሚካፈል አይተናል። የመጀመሪያ በጸሎት ለእግዚአብሔር መናገርና ይቅርታውን በመለመን ነው። ሁለተኛ በሥርዓቱ መሰረት በእግዚአብሔር ከዓይን ፊት የምናቀርበው ኑዛዜ ነው። ሶስተኛው በኃጢአት ሰውን በድለን ከሆነ በበደልነው ሰው ፊት ሄደን ጥፋታችን አምነን መናገር ነው። አራተኛና የመጨረሻ ለራስ የሚደረግ ኑዛዜ ነው። ለምሳሌ እንደ ጠፍቶ የነበረው ልጅ ማለት ነው። እነዚህ አራቱ ኃጢአትን የምናዘዝበት ደረጃዎች ናቸው። ስለዚህ አንዱን አድርገን ሌላ የምናስቀርበት ነገር የለም። አራቱም አብሮ የሚካሄዱ ናቸው። ሰው መጀመሪያ ኃጢአት ከሰራ በኋላ ለራሱ ይናዘዛል፣ ይጸጸታል ማለት ነው። ሰው በተፈጥሮ እግዚአብሔር ሲፈጥረው የጸጸት አእምሮ ሰጥቶት ነው። ካሉ ፍጥረታት ሁሉ የሚጸጽት አእምሮ ያለው ሰው ልጅ ብቻ ነው። የሚበድል ሰው ብቻ አይደለም፣ መላእክቶችም ይበድላሉ። ከመላእክቶች ውስጥ የነበረ ሳጥናኤል በድሏል፣ እግዚአብሔርን አሳዝኗል። ነገር ግን አልተጸጸተም፣ የጸጸት አእምሮ አልነበረም። ሰው ልጅ ግን በሳሳትም የሚጸጸትበት አእምሮ የሚያዝንበት ልቦና አለው። ሰው ልጅ ሲፈጠር ሕግ በመጻፍ ሳይጻፍ በፊት በሕግ ልቦና ይኖር ነበር። በሕግ ልቦና ይኖር ነበር ማለት በልቡ ሕግ ተጽፏል እንደማለት ነው። ማንኛውም ሰው የሆነ ጥፋት ሲያጠፋ የሆነ በደል ሲበድል ኃጢአት መሆኑን መጽሐፍ ባይነግረውም ሰው ባይመክረውም መምህር ባያስተምረውም ኃጢአት መሆኑ በልቡ ያውቃል። ያን ጊዜ በውስጡ ይጸጸታል። ከቃሉ ጋር ናቸው። መጸጸት ይኖርብናል። ለምን በደልኩ፣ ለምን አጠፋው የሚል ሀሳብ ሊመጣልን ይገባል። ባላደርግስ ኑሮ
sagaaf minyootee biyyee